Jesus. Amen. Akajere Paulos. Lensi kuni galana Kenya rasi ogalaga shuar badeyu. Wanta kalesa argitanin bene argitaniyu. Markabitti tu lafada amale lubuntu kolle manta tu maceto. Amen. Amen. En maceto aldana. Amen. Nancha anche amen. Goftanu finargatu. Me sagale waaqayyo dubbisen Qorontos salamaffa lama kudha furii amma kudha torbaatti nan dubbisa maqaa waaqayyoon. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf Kiristoos beekuusaa akka foolii urgaatti harka keenyaan iddoo hundumaa isa nuuf ga'u galanni haa ta'u. Nuyi warra karaa fayyinaarra jiraniif warra karaa badiisaarra jiraniifis foolii Kiristoos isa waaqayyootti urgaa'udha. Warra karaa badiisaarra jiraniif foolii du'aa isa nama ajeessu, warra karaa fayyinaarra jiraniif garuu foolii jireenyaa isa nama jiraachisudha. Egaa eenyutu hojii akkasii kanaaf ta'ee nuyi akka warra waaqayyoo biraa ergamnutti karaa Kiristoos fuula waaqayyoo durattis garaa guutuudhaan dubbanne malee akka namoonni baay'een dubbii waaqayyoo mi'aa harkatti gatii dhabee fakkeessanitti miti jedhe Paawulos. Amen. Mata dureen siree kennuu moo'ichi kan keetedha. Amen. Moo'ichi kan keeti. Amen. Duulli jira moo'ichi kan koof kan keeti. Hallelujah. Paawulos akkas jedhe nuti jedhe warra Kiristoosin amananiifi foolii urgaa jireenya miidhagaa isaan duratti taane argamna. Warra Kiristoos keessa hin jirreef garuu nuti foolii du'aadha. Amen. Kanaaf wanti nu aarsus wanti nu baddisiisus hin jiru. Waamichi keenya isa urgaadha. Amen. Warra Kiristoos keessa jiraniif nuti jireenya. Warra Kiristoos keessa hin jirreef garuu nuti maayinni ajjeesuu hin dandeenya jechuudha. Balleessuu hin dandeenya jechuudha. Aangoon nu kennameera jechuudha. Gooftaan ulfina argatu. Amen. Kanaaf yeroo hundumaa dubbii mi'aan qabne godhanii dubbii Kiristoos walii wallaashisuudhaaf warra ka'an fuulduratti homaa miti jedhe Paawulos. Duris jiru har'as jiru. Amen. Dubbii dhugaa jireenya wallaashisaa sammuu pheenxootaa sammuu amantootaa karoora kee si wallaashisuudhaaf karoora kee dura goranii dubbii mi'aan qabne si gochuu waan barbaadan hoo jiraatanii moo'ichi kanuma keeti. Ce'amsi kanuma keeti. Amen. Foolii urgaatu sirra jira. Amen. Isa ceeceesisu isa gahee geessisu aangoo hamoon inni nuu kenname aboo mucummaan nu harka jira. Amen. Har'a fakkaata duuba deemtu malee hin dursita. Amen. Wali Kiristoos wajjin adeeman obboloota koo mataa ta'u malee eegentaa. Mataa soorra gadi qabatan miti. Ulfinicha arguuf garuu ulfinicha sanni dubbate arguuf garuu jireenya keenya gaduuf deebisnee akka wallaalaa yeroo taanu warra jallootaaf warra hamootaaf mataa qaban yoo ta'an ulfinicha fudhachuuf mataa qabataa jira. Kiristoos ulfina argatu. Amen. Kanaaf gammaduu qabna. Maaliif warra Kiristoos wajjiniin tarreen keenya oduun keenya tokko ta'uu dideenye yaaduus hin dandeenyu aaruus hin barbaannu. Deemsi koof deemsi kee adda waan ta'eef dubbiin koof dubbiin kee adda waan ta'eef barcumni koof barcumni isaanii adda waan ta'eef waliin argatu. Amen. Waliin simatu. Nuti ijoollee ifaati. Amen. Haasaan keenya isaa wajjiniin ta'u dubbiin keenya isaa wajjiniin ta'u warra eenyu warra Kiristoosiin du'ee du'a fannifamee isa ka'een beekne sana jechuudha. Warra seenaa duwwaa beekan sana warra Fariisota Kiristoosiin isaaf fannifame isaaf dhufe sana hin barre sana yeroo hundumaa dubbii mi'aan qabne godhanii Kiristoosiin hin rakkisu ture.
Kiristoos duwwaa miti Phaawulosiinis hin rakkisu ture. Kanaafi Phaawulos iddoon laannee fi arras iddoon laannu. Ameen. Iddoon dhugicha jira. Ameen. Ulfina argatu gooftaan. Kanaaf obboloota koo wanta dubbii Waaqayyoo si harkatti mi'aan qabne gochuu kan barbaadu yoo jiraate to'atti Waaqayyo wajjin adeemtu aangoon si harka jira, haboon si harka jira. Walisi wallaashisanii sin danqanisitu rajjatee darba. Ameen. Qorontos 10 lamarraanan dubbisa, sadii qabeenan dubbisa. Namni foonii yoo ta'an iyyuu akka yaada foonitti nama loluun miti. Mi'a waraanaan keenya mi'a da'oo jabaa jigsuuf Waaqayyo hojjechuu danda'udha malee mi'a namni foonii ittiin hojjetu miti. Yaada amansiisaa hin qabna. Isa nama wallaashisuuf qopheessee hin diiga. Waanuma ogummaa Waaqayyo gufachiisuudhaaf dura dhaabbatu hundumaa diignee yaada namoota Kiristoosiif abboomsisuudhaaf hin boojinaadha. Asirrattis Phaawulosiin waldaa manni tajaajilu keessaa, samoonni tajaajilu keessaa yaada Phaawulos mimmichiiru ture. Yaada Phaawulos dhugaama jajallisuu ture. Yeroo isa biratti Phaawulos akka nama garraamitti, akka nama qajeelummaatti yeroo inni dubbatu, isaan garuu deebisanii itti maal baasuu dubbii jecha hin taane baasaniiti. Iddoo inni deeme immoo inni dubbatu garagararraa isaatti yeroo arginu maqaa badii duukaa facaasu, maqaan tolle duukaa facaasu Phaawulos wajjin, Phaawulositti jechuudha. Inni dhagaa inni immoo caaffata kana deebisee akka warri kaan hin raafamneef. Ani jedhe dubbii isa dhunkan qabneef, isa wayin baasneef, isaaf awwaamame miti. Aangoo diinni kaa'ee caccabsee gar isa jalaa baasee gara gooftummaa Waaqayyootti fiduudhaaf dibamee jira. Ameen. Kun immoo aangoo naa kennamee jira. Kanaafi isaantu nu dhaala otoo hin ta'in, isaantu nu moota otoo hin ta'in harka keenya irra nu jiru. Cimaan suni, aangoon suni, aboon suni har'as nu harka jira. Isaanumaan boojineef hin naayide. Ameen. Isaanumaan boojineef hin. Eessa keessaa? Hamii keessaa, jallina keessaa. Itti aarrotoo hin ta'in, akka foonitti lollatoo hin ta'in, akka foonitti ijatti geeddarannotoo hin ta'in, humna Waaqayyootiin itti adeemna. Ameen. Aangoo nuu kennameen itti deemna. Haa Waaqayyoo moroo sanatti harka keenya jala hin gaashaa. Kolonii keessa hin gaashaa. Gara gooftaa beekuutti hin dhufu. Ameen. Gara isa dhugaa beekuutti hin dhufu. Otoo dhugicha beekan Kiristoosiin nuun rakkisan ture. Phaawulosiin miti Kiristoosiin nuun rakkisan ture. Isa isaaniif biyya lafaa kana cubbuu tarsaasuudhaaf cubbuu bara 400 saba Israa'el rakkisee ba'aa sana baachuudhaaf ilma Waaqa tokkicha yeroo biyya lafaatti ergamu isayyuu namanne namni keenya. Har'a eenyu na amanu enne? Luba Paaster Balaachoo amanu, Raajii Dibooraa amanu jettanii rakkatina. Inni amansiisu garuu na keessa jira, isa keessa jira. Ameen. Amansiisaan keenya nu wajjin jira. Ameen. Jawoo jajjabaa sana hin diiga jechuudha. Yaada hamaa sana hin diiga. Tooftaa hamaa sana hin diiga Waaqayyo. Ulfina argatu. Ameen. Kanaaf Phaawulos yeroo hundumaa dhugaarraa hin jallatu, gara hudduu dubattis hin deebi'u. Haalli baay'een, wanci baay'een Phaawulositti yeroo dhufuyyuu Phaawulos deebi'ee saba sana hin jajjabeessa. Maal taataneedha? Mi'a waraanni keenya mi'a da'oo jabaa jigsuudha miti jedha. Maaliif otoo uf harkatti aboo qabnu, aangoo qabnu hin sodaannu? Ameen. Inni nu muude suni, inni nu waame suni nu wajjin jira. Ulfina argatu. Ameen. Barri kun nuuf moo'icha malee bara nyaatamnu miti, bara ceenuudha. Ulfina argatu gooftaan. Kanaaf yaada walii wallaashisu yeroo inni 10 irratti yeroo dubbisu ani Phaawulosedha. Ofii koo garraamummaadhaan, gara laafummaadhaan Kiristoosis cimsee isin nan gorsa. Ani yommuun isin bira jiru ija isaanii ija laafessa yommuun isaanirra fagaadhu immoo ija jabeessa jedhameera. Yommuun isaan bira argamu ija jabina akka ani
Hindubbachifneef isiniin nan kadhadha. Warra akka yaada fooniitti deddeebi'u nuyi jenneerratti ani ija jabina dubbachuudhaaf yaada koo keessaa akka qabu of nan amana. Nama foonii yoon ta'eyyuu akka yaada fooniitti nama loluu mitiidha. Amen. Kanaafi yeroo jireenya namaa seexanni isa nu keessa jiru dha'uudhaaf taargetti banatu dammaquu qabna. Amen. Nuti jilbaan lolla. Lolli keenya jilbaan. Lolli keenya afura qulqulluuni. Eessatti akka Efesoon 6:10 jalqabeen nan dubbisame. Efesoon yeroo afurri sobaaf afurri dhugaa wal lolu waldaa kiristaanaa walii wallaashisu sanatti yeroo Phaawulos barreessee jira. Duris afurri sobaa kun waldaa kiristaanaa kan walii wallaashisu deemsa dhugaa kan walii wallaashisu durus jira bara kee duwwaa miti. Yoo argattan Efesoon 6:10 jalqabaati beenaa dubbisan. Efesoon 6:10 argattanii nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha. Gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kan dubbisa. Gaafa iddoo sun ga'u dhaabinaan jedha maqaa Yesuusiin. Kanaan achi gooftaatti humna isaa isaan qabeessattis jabaadhaa. Hattummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessaniif mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foonni uffatan wajjin wallaansoo waliin qabna miti. Garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan maccaa fuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatan wajjin wallaansoo waliin qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabuu mi'a guutummaattis hidhattanii sanaanis lolatti dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Ameen. Gooftaan sinaa eebbisu. Ameen. Asirratti egaa dubbii sobaaf dubbii dhugaatu wal lola. Sobaan eenyu? Seexana Daabiloosi. Dhugaan garuu Kiristoosi. Ameen. Yeroo sanatti Phaawulos maal gochuu qabdu? Qajeelummaa akka dhugaatti mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaa. Tokko qajeelummaa, tokko dhugaa. Tokko garraamummaa. Kun maal fidu? Lola sanurratti ba'u soba sana hin dhaamsu jechuudha. Xiyya bobaa deemsa booda immoo sagalee Waaqayyoodha. Gara gajjallaatti immoo shanaffaatti immoo hafuura qulqulluu biraa humna fudhadhaa billaa waan ta'eef. Hafuurri qulqullummaa inni billaa jawwee kutee deemudha. Boofa kutee deemudha. Ameen. Kanaaf obboloota koo nuti yeroo hundumaa yeroo qorumsi nu dura dhaabatu mana keenya dura dhaabatu fooniin aarreetti hin baanu jilbaan naa baanu. Ameen. Yeroo kanatti diinonni keenya iddoo jiranitti walii wallaalu iddoo isaanii gadhiisu. Nu gadhiisanis deemu naannoo keenya gadhiisanii deemu. Nama hammeenyatti kan deemsisu maayottanii seexana hamaa sanadha. Arraba namaarra taa'e yaada namaarra taa'e jallina kan barsiisu jallina kan dubbachiisu jechuudha. Kanaafi maaliif lolli natti cimeen jedhin ijaa Waaqayyoo wajjin jiruuf hin cima. Phaawulosittis lolli cimeera. Phaawulos duukaa warra bu'anii wajjinis cimeera. Garuu mo'ichi kan masaaniiti. Ameen. Mo'ichi kan makeenyadha. Ulfina argatu gooftaan. Lolamuun kee maaliin beekama? Waamicha kee hin beekama. Waaqayyo si jaallachuudhaan beekama. Kanaaf obboloota koo maal takka jireenya keenyatti gaaffii kan ta'u jiraachuu danda'a. Otoo gooftaaf jiraannu, otoo gooftaaf deemnu maanni gaarri kun jechuu dandeessu? Maanni tulluun kun jechuu dandeessu? Ofii keeyyuu mana Waaqa dabartee ijaaruu miti jireenya keeyyuu ijaarrachuu yeroo dadhabduu jira. Homaa miti kun mo'ichaarra jira. Ameen. Kun kan ittiin darbitu aangoo Waaqayyooti, humna Waaqayyooti, qajeelummaa, garraamummaa namni qabu konkuma mo'ameen beeku. Waaqayyo garraamotaaf hin lola. Ameen. Qajeelotaaf hin lola. Waaqayyootu hin lola. Ameen. Saafaa ibidda boba'aa kana nan dhaamsu Waaqayyoodha.
namni lolate mo'uu danda'u yoo Waaqayyoon wajjin ta'e garuu yoo Waaqayyoon wajjin ta'e qofaa moosaa deemee Daawit duula fuulduraaf duubaan itti duulanii mo'atee darba. Eenyutu wajjin jira? Mootichatu wajjin jira. Ameen. Kanaaf har'a xinnachuu keenya miti baay'achuu keenya miti qubna garri Waaqayyo duukaa Waaqayyo wajjin adeemu gammachuudhaan gooftaa simachuu gammachuudhaan tajaajilu gammachuudhaan faarfachuu nurraa barbaada Waaqayyo. Otoo gaddinuu otoo aarru gooftaa gammachiisuu hin dandeenyu. Aariin kan eenyuti? Kan seexanaati. Foon qabeessa taanee fuuldura Waaqayyo dhaabachuu hin qabnu. Hafuuraan dhaabachuu qabna. Warri hafuuraa gooftaa argu waan ta'eef. Hafuurichi eessaa dhufe olii dhufe waan ta'eef. Inni nu keessa ana baaboo keessa sinimmoo na keessa iddoo jedheeti maaltu na rikkisee Yesuus keessa jiru. Hin bashaatu isa keessa maabbakkee dhaabattate. Keessa gali Kiristoos keessa. Ameen. Kiristoos keessa gaafa gallu abaarsi kamiyyuu nu hin danda'u. Ameen. Diraagiin kamiyyuu nu hin danda'u. Makiinaa kee hawwachuu danda'a. Deemsa kee hawwachuu danda'a. Si bira ga'ee jallata. Akkas jedha faarsaa Daawit 91:14 jalqabee 16 Daawit natti maxxanee waan jiru fedha. Ani sanan oolshe. Ameen. Itti maxxanuu na gooftaatti bara kana. Ameen. Isa nan oolsha. Kadhata taasisaas nan dhagaafi. Iddoon ni jirus immoo oolan isa baasa. Ameen. Maatii gaas nan kennaafi. Bara dheeraa immoo sanan quubsa. Ameen. Diina ture hundumaa Daawitiin hin tutta, hin baddaa. Billaatu qaramaa, du'atu qophaa'a. Kanaafi Daawitis barri koo meeqaa jedhee iddoo gaafate barri kee harka koo jira jennaan hin sodaanne. Ameen. Bara keessan harka Waaqayyootti kenna. Isa wajjin duutiin jiru jireenya jira. Ameen. Jireenya jira. Ulfina argatu. Obboleessa koo Waaqayyo mana kee irratti jireenya kee irratti abaarsatu jira naan jedha. Abaarsa jal'ootaa jira. Waan baay'ee Waaqayyo si jaallata, anis Waaqayyoon hin jaallata, maatiin keessa Waaqayyoon hin jaallata, garuu milkaa'ina dhabda. Yaadda isa karoorsite biran geessu. Diinni darbee si yaxira. Wali si wallaashisa. Inni akka barbaadee jiraatu waan hundumtuu milkaa'aaf siif garuu ta'uu dideera. Akkas jedha Waaqayyo. Ani abaarsicha eebbattan see jijjiiredha. Ameen. Ijoolleen keessa homaan taane maatiin keessa homaan taanedha Waaqayyo. Har'aa qabee gaara dura keetti nan jigsedha Waaqayyo. Ameen. Sabbara kee ciriiree qabee jireenya kee ciriiree qabee ilkee hamaa sana sanyii qomoorraa kan sitti itti yaafatu jira. Jireenya kee kan abaaru jira. Cooba kana sirraa kutadha Waaqayyo. Sirraa kuta Waaqayyo. Ameen. Hin dagaagda. Har'aa qabee Waaqayyo qorii ilaaliin tarkaanfatta. Satti tarkaanfachuu dadhabdu tarkaanfatta. Iyyaarikoon jigeera. Amen. Yesus bara-baraan gooftaadha. Mana kee irratti immoo ergamaa godhaabee jira. Ameen. Konkolaataa kee immoo ibiddoo Waaqayyo dibamee jira. Ulfina argatu gooftaan. Jira Yesus. Ameen. Jira Waaqayyo wajjiniin. Ameen. Obboloota koo jira. Iyyaasuu nan dubbisa. Yoo baafattanis naa dubbisuu dandeessu. Utuma diinni waliin wallaashisu, abaartu waliin wallaashisu, bara kanarra dhaabanne Kiristoosin faarfanna. Ameen. Iyyaasuu 1 jalqabeen dubbisaa. Sababi Israa'eloonniif karaa mandaroonni Yaarikoo jabaatanii cimee ture, namni isa keessa gadi ba'u isattis oliin galu ture. Waaqayyo yommus Iyyaasuudhaan elaa ani Yaarikoo mootii isaaf loltoota isaa warra jajjaboo wajjin harka kee keessa buuseera. Ati namoota mi'a lolaa hidhatan wajjin mandaricha guyyaatti si'a tokko naannee guyyaa 6 akkuma kana godhi. Luboonni 7 fiinoo 7 baatanii sanduuqa kakuu dura haa adeeman. Guyyaa 7ffaatti immoo luboonni fiinoo afuufanii haa adeeman. Wajjinis mandaricha si'a 7 naannaa. Yommuu isaan otuu gargar hin kutin fiinoo afuufanii akkuma sagalee fiinoo dhageessanii namoonni hundinuu guddisanii itti haa iyyanii. Yommus masaraan mandarichaa jigee namoonnis adda addaan irra yaa'anii
qajeelanii ol ittiin galuu jedhe. Ameen. Ulfina argatu. Kuni ergaa akka iddoon dhumaatti dabarsaa jedhamee ergaan kaleessa konfiraansii dhaqeera ergaan nuu kennameedha. Waaqayyoo Ameerikaan irraa Iyaarikoo jigseera. Ameen. Jigeera Iyaarikoo godhame. Jigeera. Ameen. Nuti Iyaarikoo inni faarfachaa deemaa turre Maqdas wajjiniin achi dhaqnee garuu ergaa kana dhageenye jechuudha. Ameen. Iyaarikoo jechuun saba Israa'el kan rakkiste hojii waaqa tolfamaatiin kan hojjettu kan beekamtu hojii ji'aan kan bulan jechuudha. Caraqaa manfasii wanta musliimoota kanaan xibaaranii boofaaf jawwee kan keessa guute jajjaboonni kiristaanonnaa immoo achi keessatti hudhamanii raajonni hudhamanii bahuu dadhabanii miilli isaanii tarkaanfii dhabee hin ka'uu dadhabanii karaa isaanii irra kiyyoottaa duuba fuulduraan haqiramanii jiru. Waaqayyo garuu waaqarra taa'ee hin arge. Ameen. Har'a sobboloota koo jajjaboonni otuma cimoonni Ameerikaanii jiranii baay'een laafee jira. Baay'eetu walii wallaalee jira. Maqaan isaa Ameerikaanii jirama garuu rakkatee jira namni Ameerikaanii. Coccooligee jira simboo dhabee jira. Kun maaliin abaarsa warra hamootaatu cimee jira. Waaqayyo garuu Ameerikaaniif ka'eera. Anaaf siniin boocha keenya dhaga'ee ka'eera. Ameen. Imimmaan kee dhaga'ameera. Haalleluuyaa. Kun kaleessaa qabee fiinoon afuufame jigeera. Yoo amante amboos jigeera bakka. Iyaarikoon asta jigeera. Yaaddoon qabaatiin እግዚአብሔር መንገድ አለው። አሜን። ሸክ እንጀሪነት አሜን። ቱሉ ጋይዲኒ ዋቀጣል ካገለ አሜን። ገራኬ ገሩ ይገድ ገራኬ ገዲ ገራንከ ጥኖ አራ እናሪ ጋሩማ ፍሉኒ አሜን። ከነጫለ ለሙ ደንዳማ ከነጫለ የሮ ኡልፊና አርጉፍ ጀደሙ ሎሊ አመ ጳውሎስ አመ ሰኒ ሰደፋር ኩት ሎሊ ራንጫምኔ ገሩ ዶላቤረ ደንዳበኔ አመ ሳሚ ሰደፋ ይኮኖኒ ዋቀዮን ከጀለገሸቴራ ኩንዩ ቁሳሚ ተረ ጳውሎስ አመ ስንት ዲኖኒ ብራናፍኔ ማለን ከሰይጣን ነኝ እሰዱረ ኬኛ አሜን። አደመም ወልዳና ነደመቂ ጉድነኬ ያርጌ አሜን። ሰፊሱኬ ያርጌ ከናፊ ሰይጣንት ገራንጭኒ እናገሌራ ጭኒናቲ ነፍቲ መሌ ሃሌሉያ ያኒ ወቀ ከራቴ ነፍ አሜን። አኩመ ኢልኬንሳ ኢልኬን በረቴ አቹመት ኢልኬን አርጫ መሌ ያኒ ዋቄ ከሮሪ ዋቄ ወልዳ ከናፍ ዱበት ኩንኩማይ ነፍ ሃሌሉያ አሜን። ፓስተር ባላቾና ኢቡዳንዳ ራጅሊ ቦራን ኢቡዳንዴሲ አዋቀ ይጀሬ ገር ወልዳ ከናፍን ወራወታ አሜን። ዱጋን ስንንጀራ አሜን። ሂኖች ተዋቀዩ ሂኖች ተዋቀዩ ምልክኒ ከቡኬኛ ሞሎኒ ትባያቸው ማለን ጎዴ ነምኒ ማለን ጎዴ ማፍቱና ማለን ቱ ከኑቶንቱ ነጀኒና ኑቲ ኑኬ ሰተርጌዋ ኑኬ ሰተርጌ ከቆወርጌ ጳውሎስ ማሊም ነጡ ቁንጀኔ አሜን። ኢሳሲ ከነ ወነራኪስተን ከነ ሰላ ኢሴኔ ኢሰገማ ቀበቹ ከነ ደሬማ አሜን። ወራኪሳ ከሰን ኢሳይራ አሲን ዱቢ ከሰን አሲ ያደ ከሰን አኒና ገወይ እነገኝ ወረስ አሜን። እነገኝ ሰኑዋሜ ሰነደገኝ ጉርለከኝ ኢሰጥቀምና ያደ ከኝ ኢሰጥቀምና አመገር ሁነ ዋቀዩ አይዳን ነው አሜን። እንከዳ